رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. كتاب جراحنا كيس اللي جرا بيجن وليس يدبون ما بعد سدوا ما جرى سجد سان كيسا بقرب بس باسه كرا ريدي تيو كاسي لا سيرا سان بقرب بي كيسا سباس سجدا أتيام ما هو بدلوني دكابو بندو غاري أتيما قالا كنا كيس كيرا أنا أقول كيس اللي يودن ديتي كابدي يودن ديتي بريدا كابدا أنا أقول جرا كنا برنودا دين الإسلام هذا بلا تنسرت بيدمته جرا كنا وام مدلس قالوا توفتا برباجس سيقالي أنا ما شاء الله نموت أكنا أسكت ساقبات كل دوتا كنا مبوس والله بقى تكاي دوتا كنا مبوس أيش نيجي ما أدري جنة نم إشراك كيسمو أسكت سنتنا مججبا أني باستري نكوا بينجب نتيو في الدنيا برا داستري كاي أبكان أركيه ما شاء الله كنا هون سنين جت بربادة كنا ما سنين جت بربادة أكاسوما دبلت عن كتاب لي سنموني بربادة نرمان تقول لي ميديا رت نجاب بتشانم فردا كتاب هذا كبرنا لي سنين دبنا جرا بوليس كنا بدي ركازا كنا نقدر شهادة كبته كنو فوتورا كيساتو في الأمة هربنا سلام تاجي توني بربادة سلام تاج سنين أجلو سكن تاوان كملو سلا itu siwa jinturra dari tawar rasa dan jaga karena anak kalau timur kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika aku masih ada yang abdi kerjaan jema kanisa waka sedi fanugula ture waka sedi gabara ture arwa waka to ko fajra Allahu akbar tunggabara hojjeta on dila arsisa on dila sunje fasa hatta agama eduan diri ni ayo lagi fanu ayo kalesa masisa on dila laba on dila kasuli fatabi kallati gara-gara di hojjeta ke samana sanan ture alhamdulillah aga jaru rabbi to kita pembula jira rabbi to kita gabbara jira parri gaddayo na kana rabbi sanan kesa to komi jala be jinde to ayane faccato ne harra garu wa ka hindune wa ka hindulomne wa ka hindafne wa ka hitto jaba allah ban sagada jira allah waan isin beektan waan tokko si yaadachiisuu barbaada islaamummaanii amantii haqaati amantii ragaati akkasumallee islaamummaanii galaana qulqulluu budduqee yookiin immoo qicamee hin dhumne namni hundumtuu waan barbaade keessaa kan argatu gaaffii ilmaan namaa hundumaatiif deebii kan qabdu fakkeenyaaf gaafa ustaasa koo wajjin wal mormaa ture gaaffii hedduu na gaafatu mee amantiin kee maal jennaan kiristaanaan jedheen kiristaana jechuun maal jechuudha macaafa qulqulluudha naaf ni gaafa jedhan asangala gashaa hin jiru akkasuma waa'ee sillaasirratti mormii baay'ee hin taasifne turre waa'ee sillaasii macaafa keessa naaf ni gaafa sanaan jedhanii nan barbaada hin jiru akkasuma waa'ee waaqummaa yesuus irratti waan baay'ee waliin dubbachaa turre ani waaqa bakka inni jedhee baay'ee barbaanne saayibota koo wajjiniin baay'ee dhamaaneera hin arganne kanaafiyyuu waaqa tokkichi dhugaan gabbaramu allah kanaaf turtii yeroo dheeraa booda utuun dubbisuu utuun qo'addoonii macaafa isaan barreessan amanuu baatullee amantii hojii barbaade kan jedhu dubbisuu jalqabee kitaaba sana dubbisee gaafa guyyaa arfaffaa ani shahadaa qabadhee jechuudha. Alhamdulillah amma har'aatti guyyaa har'aa wajjin har'allee nama tokko shahadaa qabsiisnee jirra nama 11 gara amantii islaamummaatti fidee jira jechuudha. Kanaaf warra harar baay'ee isin kabajaa baay'ee isin jaalladhaa baay'ee bilbiltanii jajjabeessaa turtaniittu gamanumaan kabajamaa barakaadhaan isin jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih insyaallah jazakumullah khairan sila itu sudah jinturra sagantawan samuse Oke, assalamualaikum. Oke, Fahri Sinjer. Wan atiwo de kita pakai unda ke sau amantus amaru waktu sama tiwal baling kuli.
Waan kana kitaaba kana akka paaworii wayiitti sodaanna. Yeroo laga sangama turetti qaba. Laaluu dhiise harkaan tuquu osoo harkumaan katabdee oolumee quraana ittiin harkaan tuqa. Hin sodaanna. Isi kan boodee keessaa kan macaafa keessatti illee dubbatame kan quraanni illee sirriitti waa isaa lafa kaa'e yoo karaa isaa qabattan malee jannata miti foolii jannataatuun agartan Yesuus wayillee isin hin beeku. Akkas har'a wanni sirraa barbaachisu karaa rabbii tokkicha amantee Yesuusin ergamaa ta'uu amantee Musee, Yaaqoob, Daawud, Abrahaam ergamaa ta'utti amantee tole Nabi Muhammadiinis ergamaa irraa xumuraa ta'utti amanuudha. Har'a wanni si barbaachisu kana. Kanaaf garaagarummaa Yesuus Kiristoos fi garaagarummaan hallaa maalinni hallaan isa ergamaadha. Yohaannis Yesuus isa ergamaadha. Erga jettee amante hallaan isa ergamaadha. Garaagarummaa Yesuusii fi hallaa gidduu jiru maali? Eshi gaariidha. Gaafii na gaafatteemi? Jalqabumaayyuu jecha kan keen tolfannee hallaa waan jedhan hin beeku. Hallaa jechuun afaan Oromootis miti afaan maalii akka inni ta'e illee hin beeku. Garuu akka yaadutti Allah jechuu barbaadde natti fakkaata. Si sirreessaan. Tole Allahan subhaanahu wa ta'aalaa uumaa waa maraa isa ta'e. Isa dachii fi samii uume. Isa anfisillee uume. Isa Yesuus Kiristoosiin garaa Maryam keessatti uume. Isa Yesuus Kiristoos yeroo rakkate yeroo dachiin itti dukkanoofte xoofoo dhiphinaa kanallee narraa kaasi jedhee imimmaan buusee kadhachaa turedha. Gaafa kadhatu ilaahii kiyyafaa jedhee kadhachaa ture. Allah jedhee Allah jedhe amma fakkeenyaaf wanni yoo rattee ilaalte afaan Aramaayikiitiin fakkeenyaaf Ingiliffaan barreessitee maal jechuudha sii galee afaan Aramaayikiitiin afaan Yesuus dubbachaa tureen gaadi jechuun maal jechuudha yoo jette sii baasa sirriitti Allah or Allah siin jedha. Allahadha yookaan Allah jechuudha jedheetii gabaabsee jecha sana immoo yoo fiddee hiikte hin beeysa. Rabbi rahmata siifa godhu. Jecha san yoo fiddee Arabiitti deebiftee kan Ingiliffaan sii bahu san jechuudha. Allah jedheeti jala fasii ka'a jechuudha. Kanaafuu Allahan subhaanahu wa ta'ala isa Yesuus kadhachaa turedha. Isa Yesuus siin uumedha. Isa dachii fi samii uumedha. Isa anaa fi si'ii fi wantoota mul'atu kana hunda uumedha jechuudha. Yesuus ammootu uumama. Silumaayyuu gaafii sirriin hin gaafanneeti. Namaa fi waaqa walitti fiddee. Maa beeyisaa meedaala warri mooditaraa maa kute. Shabakaa darbe moo? Networking gasti keessa nagalchuu diduu jira. As jala yoo jiraate lakkoofsa tokko barreessi tole. Yoo as jala jiraatte lakkoofsa tokko barreessi. Burtukaan? Burtukaan? Burtukaan jirtaasa? Saari Muslima moo kiristaanaati? Saari. Burtukaanillee asirra baatee raftee? Tole haalaan gaariidha. Rakkoon uummata kanaa inni guddaan maalidha jennaani? Uumaa fi uumama walii wallaalan. Uumaa fi uumama walii wallaalan. Hin baratanillee barumsa idilee kanallee osuma baratanii jiranii osuma fagaatanii jiranii hin qoratan. Hin hubatan. Wama paastariin haleluuyaa Yesuus waaqa. Yesuus isin uume. Si arrabsuu jira bar namtolchee isin jechuu jira bar. Akkamitti namtolcheen waasii godha akkamitti namtolcheen nama uuma. Yesuus akkana ta'e hirreebame hin fannifame itti tufame jennaanuma aamin jettanii duddarra kaayyattanii fudhattanii galtan akkas miti. Dhugumatti waan macaafni jedhu jechaa jiranii warri kun. Waan macaafni barsiisu warri kun barsiisaa jiranii moo waan kijibaa macaafarra hin jirre nu barsiisuu jiran. Dhugumaadha akkamitti namni namarraa dhalate garaa keessa taa'ee akkuma nama tokkotti xurii laguu dhugaadha jechuudha. Ka guddatee garaa keessaa bahee nama ta'e tokko akkamitti iyyuu waaqa jedhee namni si barsiisee jennaan iyyuu aamin jettee fudhatta. Kun jecha akkaan dogongoraati yookaan hubannoo dogongoraati. Kan inni waaqa siin jedhus dogongora atis kan aamin jettee irraa fudhattus dogongora guddaadha qabda. Takka waaqni naman ta'u namni sammootu waaqan ta'u takkaan jiru.
nu galcha ergadhu eebbise ergadhu waaqni takkaan amantaane namni illee waaqan ta'u kanaafuu paastarri ofii ibidda keessa dhaabateetii harka keessan qabee ibiddatti isin harkisuu jira jalaa miliqaa ilma namaa waaqessinaatii waliin. Na buustanii dhiifamaan isin argine maal akka ta'an isinitti dubbataan jira sagalee walii dhaga'uu natti fakkaata haadhonno. Kanaafiyyuu Na buustanii yaa kanuma bu'een arge hin arginaan isinitti dubbatuu jira. lakki nama hin buusnu nuti abadan nagayaan haasa'uu jirta waa takka hin balleessine namni si buusu hin jiru. Yaa maal Bonoran kan. obboleessa kiyya kan nuti irratti wal karakkaraa jirru dubbii isa dhugaa dubbii isa jiraataa sana walitti himuuf malee akka fooniitti akka biyya lafaatti yoo ilaallan ifata obbolaadha. Si galee Mm. kanaafiyyuu kan nuti itti beekuu qabnu kan itti walii galuu qabnu Yesuus Kiristoos dhugaadha jireenya akka ta'e du'a booda jireenya akka jiru itti amannee gooftaa Yesuus Kiristoos immoo mootummaa Waaqayyoo dhaaluudhaaf hundi keenya qophaadha akka hojii keenyaatti hin nyaanna gatii harka keenya gatii ga'ee keenya hin nyaatu karaan dhugaa Nama immoo miti inni jireenya. kun. Asi gaafadha. Yesus kun nama miti. Namni nama jedhee kan beekamu kanan sitti himu yoo haadhaa fi dhiirrii fi qaamni saalaa dhiiraaf dubarri wal bira ga'ee Elaa. achi gidduudhaan dhalate nama jedhama. Dhaggeeffadhu. Yoo barbaade yoo live waa takka si gaafadha. Yoo barbaade muka kana dhoosee jidduu saniidha asa bahu. Si galee nama keessaa bahuu dhiisi muka dhoosee keessaa asa bahu. Garuu nama haa fakkaatu malee nama ta'e haa nyaatu malee haa dhuguu malee nama wajjin haa jiraatu malee iddima fedheeyyuu haa dhufu. Fedhuun fardii haa dhalu. Aamishi garuu inni namumaami. Bifa namaa qaba malee nama miti. Nama kan jedhu Bifa namaa qaba malee nama miti. yaa Keessi nama isaa kan sibiila. jedhu argitee inni Yesuus Kiristoos hin nyaate hin dhuge isaa jedhu isaa nyaate argitee isaa hin dhuga jedhu dhuguu isaa argitee Sii kennu akka inni nyaatu. akka inni nyaatee dhuge naa kennee nyaate hin dhuge iddoo Okay. kanatti Yoon sii fide maal goota? Yoon sii fide maal goota akka Yesuus nyaate? natti himta kanatti himta natti himta. Okay. Kana booda Yesuus nama nyaatu ta'uu isaa barattaami? Akka inni nyaateen bara. Okay. Macaafa biraa ni qabda adaraa kan kee? Nin qabaan. Ati garuu kana dura Ish. isa kana natti himuun dura Yesuus Kiristoos Sumaan naa karaa dubbise. dhugaa jireenya akka ta'e hin beektamti. Na aboo natti toltee bar nama rartee bar amma nama raruu jirta barate. Egaa bakkuma sii kennu kana sagalee kan kee ol qabi naa dubbise tolee? Eshi fidi. Okay. Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 40 takka irraa kaasii naa dubbisime. Luqaas 24:40 takka. Luqaas 24:40 takka. Akkas. Ayyeesii dubbisuu deemaan jiraan obsumaan na eeggadhuun. Abshir. Akkas jedha. Maqaa Waaqayyo Gooftaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Innis isaan gammaduudhaaf raajeffachuu irraa kan ka'e ammayyuu amanuu dadhaban. Waan nyaatamu tokko asii qabduu jedheen. Eshi hin nyaate hin dhuge kan jedhu jiraare. Eshi. Dubbisi ka? Yoomin dhaabisin jedhan irruma deebi'ee meeqatti godhee dubbisime? Kunoo isaan Tole, gammaduudhaaf tole. raajeffachuu irraan kan ka'e ammayyuu amanuu dadhabuun waan nyaattan